jirtan nagaa keessanii har'a viidiyoo haaraatiin dhufee jira. Viidiyoo kanaan mallattoo subscribe button yookaan mallattoo subscribe jedhu akkamitti YouTube channelii keenyaaf yookaan immoo YouTube viidiyoo keenyaaf akka hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Baay'ee salphaadha. Wajjin ilaalla. Saniin dura garuu maqaan koo Tigistiin jedhama. Baga nagayaan gara YouTube channelii koo Tigist Hulluuqaa official dhuftan. Namoonni haaraa taatan peejii kootiif haaraa taatan like, share, comment, subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan isin affeeraa. Galatoomaa. Amma gara hojii keenya deemnaa. Gara hojii keenya deemuudhaaf namoonni peejii keessan irra hin jirre maqaa keessan yookaan immoo peejii Google irratti youtube.com kan jedhu akka argitan kanatti barreeffadhaatiin gara peejii keessan kottaa. Ani peejii kiyyarra waan jiruuf akkuma argitan kana peejii korra jira. Saniif nama barbaachisu. Amma gara hojii keenya deemna. Hayyee akkuma argitan kana kunoo profiiliin kiyya TGTube kan jedhu as bira jira. Isarra deemnee hojii keenya jalqabna jechuudha. Sanarra deemee kliik yeroo godhu filannoo baay'eetu gadi dhufa. San keessaa YouTube Studio kan jedhu kana filannaa hojii keenya jalqabuudhaaf. Sakandii muraasa booda gara peejii biraa nu geessa. Gara mirgaa kana dhufnee san keessaayyuu baay'eetu jira. Asirratti akkuma ilaaltan kana filannoo baay'eetu jira. Har'aaf garuu setting kan jedhu kana filannaa. Amma peejiin haaraa tokko banameera. Peejii haaraa sana keessaa immoo channel kan jedhu kana isa lammaffaarra jiru kana filannaa. Ammallee filannoo biraatu dhufa. Filannoo san keessa isa sadaffaa branding kan jedhu kana barbaanne tokko basic info advanced setting branding kan jedhu kana irratti kliik goonaa. Achiin booda mallattoo sarara diimaa qabdu tokkotu dhufa. As biratti subscribe buttonii keenya yookaan mallattoo subscribe keenya asitti fidannaa jechuudha. Eessaa fidannaa wajjin ilaalla. Mallattoo subscribe keenya Google irraa save godhannaa. Akkamitti godhannaa? Peejii haaraa banannee Google irratti maal jennee barreessinaa? Subscribe button jennee barreessinaa. Yeroo san akkasitti isarra kliik yeroo goonu subscribe button baay'eetu dhufa. Garuu guddatee akka filachuu dandeenyu akka barbaannetti garanaaf garas deemnee barbaachuu akka dandeenyu images kan jedhu kan irratti deemnee kliik goona. Akkuma argitan kanatti peejiin isaa baay'ee guddatee fuulli isaa fuula bal'aadhaan dhufa. Sanirratti garanaan gara bitaatiin anaaf bitaa ta'a. Saniin ol fi gad wannoo gochaa sochoosaa laaluu filachuu ni dandeenya. Garuu waan tokko asirratti akkasinitti himu akkaataan amma adeemsi yookaan siistamii ani itti hojjedhuudhaaf wannoon keenya subscribe butaniin keenya maal ta'uu qaba? Rectangle yookaan immoo fuula afur kan qabu. Afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Garuu fuula afur kan qabu yookaan rectangle kan jedhudha. Namoonni Afaan Oromootiin beektan komentirra barreessa. Achumaan waliin baranna. San amma filachuudhaaf hin deema. Kan barbaaddan kan jaallattan kana keessaa filachuu ni dandeessu. Baay'eetu jira. Akkuma isinitti fuula afur haa ta'u qofa malee rakkoon hin jiru. Kan jaallattan kana keessa filachuu dandeessan. Amma ani kan jaalladheera. Isarra deemee kliik godha. Isa filachuudhaaf egaa akkasii kliik gootanii filattan booda kana save godhachuu qabdanii diskitooppii keessan irra ta'uu danda'a. Downloads irra ta'uu danda'a. Bakkuma barbaaddanitti save godhachuu qabna. Maaliif gara chaanaalii keenya yeroo dhufnu bakka save godhan irraa gara chaanaalii keenya fidanna waan ta'eef barbaachisaadha. Yaadachuun barbaachisaadha. Eessa biratti save akka godhanne save godhachuudhaaf gara suuraa isaa dhufneetumaan asirratti dhiifama.
asirraa goonee akkasitti filannoo baay'eetu jira. Bakka barbaadanitti seef godhachuudhaa fi seef image as kan jedhu kana isa filannaa. Sanarratti amma kiyya daawunloodis kan jedhu irratti seef naa ta'eera jechuudha. Amma kana keessaa ba'ee gara peejii kiyyatti deebi'aa jechuudha. Sana kana balleessaa bifama amma badee jira. Amma akkuma ilaaltan kanatti gara peejii koo YouTube'itti deebi'eera. Choose image kan jedhu kana tuqee subscribe batanii duratti hojjetadhiisanii isa fudhachuudhaaf gara peejiin tokko hin banamaa achirraan save kana godhadheera. Amma open jedhee gara chaanaalii koo fidadha jechuudha. Akkuma ilaaltan kana kunoo subscribe mallattoon subscribe naa dhufteerti. Diimtuun bareedduun akkuma argitan kana kunoo dhuftee jirti. Amma hojiin keenya agammaa hin xumurre kana keessa immoo filachuu waan qabnutu jira. Filannoo sadeen kana keessa kan jidduu kana custom start time kan jedhu kana isa filachuu dandeenya. Isa filachuu qabna. Dandeenyu tun ta'een filachuu qabna. Maaliif kun maal isiniif fakkaate? Kun jechuun YouTube viidiyoon keessan eega baname sakandii meeqatti mallattoon subscribe keessan akka dhufu barbaaddanii kan jedhudha. Kan barbaadan gochuu dandeessu, filachuu dandeessu sakandii amma asirratti akkuma ilaaltan kana sakandii 5, sakandii 7, sakandii 10, sakandii 1 akkuma barbaadanitti. Ani amma sakandii 1 godhee isinitti agarsiisa. Sakandii 1 barbaada jedheera. Asirratti sakandii 1 kan barbaadan lakkoofsa barbaadan asirratti galfachuu dandeessanii. Viidiyoon kiyya jalqabee sakandii 1ffaarratti subscribe bataniin kiyya akka dhufu barbaadaa jechaa jira jechuudha asirratti. So maal goona save godhannaa jechuudha. Akkuma ilaaltan kana setting saved jedha. Aga save godhu sakandii muraasa eeguu qabdanii. Eega isaan eedan booda maal gootu gara mirgaatiitti deemtanii refresh gootu. Peejii keessan refresh gootu jechuudha. Akka hin haareessitu. Saniifi amma click godha. Sakandii muraasa hin fudhatan malee eeguun dirqama. Amma refresh godheerra ammallee gara profaayilii mirgaa kanatti akkuma ilaaltan kanatti dhufee TGTube kan jedhu kan loogoo keessan yookaan profaayiliin bakka profaayiliin keessan jiru yookaan loogoon keessan jiru sanitti deemtanii ammallee click gootu refresh godha. Amma refresh godhee fitee jira. Mee mallattoon subscribe jedhu viidiyoo kiyyarra hin jirti wajjin ilaallaa jechuudha. Amma viidiyoo tokko hin filadha. Akkuma argitan kanatti subscribe bataniin kiyya dhuftee jirti. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Akka jaallattan abdii guddaan qaba. Akkasiin gargaarus akkasiin fayyadus nan amanaa. Namoonni koomentii sheerii namoonni koomentii qabdan koomentii keessan achirratti ilaala. Namoonni yaaltanii immoo sin rakkise yoo jiraate koomentii irratti naa barreessa. Sin gargaaruu nan danda'a. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif waan laaltaniif galatooma. Sin jaalladhaa, sin kabajaa, nagaannaa turaa, yeroo gaarii qabaadha.